Akkam jirtu daawwattoota keenya kun yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isiniif darbu sagantaa keenya daandiif tiraafikaati. Egaa akkuma beekamu kaayyoon sagantaa keenya hojii sochii tiraafikaa kana keessatti geejjiba keenya yookaan sochii geejjiba keenya naga qabeessa si'ataa mijataa gochuu wajjin wal qabatee hojiiwwan hojjetaman keessatti nus gumaacha mataa keenyaa gumaachuudhaaf sagantaa dhaabbatee irratti hojjechaa jirrudha. Egaa kana raawwachuudhaaf sagantichi hojii hubannoo uumuu ummata leenjisuu barsiisuu qaamota itti fayyadama daandii kanarratti jiran hunda isaanii wajjin hojii barsiisummaa irratti ramadamee kan jirudha. Akkasumas immoo namoota kallattiidhaan hojii kanarratti hojjechaa jiran affeeree yaada isaanii yaada gumaacha ummata kanaaf itti fayyadamaa daandiidhaaf ta'a jedhan akka isaan yaada isaanii gumaachaniif muuxannoo isaanii akka kennaniif akkasumas ergaa kaayyoo sagantaa keenya wajjin wal madaalu akka isaan dabarfataniif namoota dhimmi isaa ilaallatu hundumaa affeeruudhaaf sagantaan kun banaadha. Egaa haaluma kanaa wajjin wal qabate guyyaa irratti sagantaa kanarratti keessummaa dhimma kanarratti hojjetu qabadee dhiyaadheera. Keessummaan keenya kun ofii isaanii maqaa isaanii fi akkasumas ga'ee hojii isaanii erga of barsiisanii booddee gara marii keenyatti deemna jechuudha. Egaa uummata wajjin wal barteetu gara marii keenyatti deemna. Maqaa keetiif ga'ee hojii keetii wal bariin jedha. Duraan dursee galatoomaan jedha. Sagantaa televezyiinii FIB akkasumas dirribaadhaanii. Maqaan koo Adaanii Abdataan jedhama. Kanan hojjedhu baasii magaalaa Shaggar yookaan Shaggar Mass Transport Enterprise ittaanaa itti gaafatamaa hojii geggeessaa ta'een hojii hojjechaa jechuudha. Okay, Adaanii baga nagaan nu dhufte. Egaa kallattiidhaan gara marii keenyaatti galuudhaaf yaadota gaaffiiwwan murtaa'e nan qaba. Faayidaan uummanni geejjiba uummataa kan akka fayyadamuuf yoo fayyadame faayidaan akka dhuunfaattis akka uummataattis waan akka nageenya tiraafikaattis faayidaa akkamiitu qabattee yaadda? Faayidaan geejjibni uummataa keessattuu baasii magaalaa yookaan siitii baasiin bal'aadha. Kallattii garaagaraatiin ilaaluun danda'ama. Inni jalqabaa ikonoomikaalii illee namni kam kaffalee tajaajila argachuudhaaf danda'a jechuudha. Maaliif baasiisaa almost walakkaa hul mootummaadha kan gargaarsa yookaan immoo subsidize godhu. Gama ikoonoomiitiin akkasitti ilaaluu dandeenya. Gama biraatiin akkuma addunyaatti immoo environmental pollution ittisuudhaaf illee baasiin tokko yoo konkolaataa dhuunfaa yoo qabaanne bakka konkolaataa 50-60 tajaajiluu danda'a jechuudha. Namallee immoo kanaaf faayidaan isaa hedduudha jennee kaasuu dandeenya. Okay. Akkuma jette kana amma yaada keerraa kan hubadhetti namni geejjiba uummataa kana yoo fayyadame namoota nama 50-60 ta'an konkolaataa mataa isaanii dhuunfaa isaanii fudhatanii daandiirra yoo ba'an boba'aa baay'ee balleessu daandiillee hin cufu akkasumas sanaa wajjin wal qabatee balaan tiraafikaallee ni dhufti jechuudha. Yaa sana dhiisanii yoo kana fayyadaman immoo faayidaawwan faalama naannoo irraallee akkasumas bilisa ta'an kana faayidaa irraa argama jechuudha. Erga akkas ta'e maybe otoo abbaan qabeenyummaa isaa eenyudha maqaan dhaabbata keessan kun kan Shaggar Baas Enterprise jedhu kun kan dhuunfaati moo kan mootummaati? Galatoomii yeroo baay'ee yaadni kun namoota baay'ee biratti hin beekamne amma danda'ame akka beekamu miidiyaa garaagaraatiinis ibsuudhaaf yaalamee ture. Haa ta'uyyuutii malee kan sheerii faa fakkaataa inni kan nama dhuunfaa fakkaataa kana baluuti faa kan jedhanii kaasan hin jiru. Baasiin Shaggar yookaan immoo Shaggar siitii baasiin kan bulchiinsa magaalaa Finfinneeti jechuudha. Kan mootummaati. Okay. Egaa jalqaba irratti uummati faayidaa inni irraa argatu baasii yookaan geejjiba uummataa kana yoo fayyadame balaan tiraafikaan xiqqaataa daandiin keenya si'ataa ta'a yeroo keenya illee sirnaan fayyadamuu dandeenya qusannaafis hin ta'a akkasumas faalama naannoo illee hin xiqqeessa faayidaa baay'eetu irraa argama. Kun beekamaadha. Uummanni illee baruu qaba. Egaa
uummanni kan akka fayyadamuuf yookaan gara kanatti dhufee kana fayyadamuu akka amaleeffatuuf hojiiwwan karaa keessaniin hojjetamaa jiran jiru hagammaattis maal hojjetan akkamitti of madaaltanii hammoo maalirra jirtu hojiiwwan gara fuulduraa kan irra hojjetaa turtanirraati jijjiiramni amalaa uummata itti fayyadama baasii irratti jiru maal fakkaata gara fuulduraatti immoo kanuma caalaa namni akka maleeffatuuf akka gara baasii kanatti dhufuuf hojiiwwan hojjetaman karoorfamanii hojjetamaa jiran maaltu jiru akka dhaabbata keessanitti. Galatoomii dhugaadha beekamaadha. Kanaan dura namni tajaajila geejjibaatiif baasii fayyadamu nama gadi gadaanaa akkasitti uummata keessatti illee kan beekamu ture. Kanas immoo kan inni godhu ta'uu danda'ee fi qulqullinni dhiyeessii geejjibaa irratti hin hojjetamne turre. Istaandardiin inni ittiin nama fe'u daangaa hin qabu ture. Sanaaf namni kaffaltii gahaan nan kaffala yookaan immoo geejjiba biraa taaksii fa'iin deemuu danda'a kan jedhu gara baasiin dhufu ture. Haa ta'uyyuu malee waggaa 6 fuuldura baasiin shaggar kan hundeeffame kan inni qabatee ittiin tajaajila eegale konkolaattota sadarkaa isaanii eeggatan akka sadarkaa addunyaatti jechuudha. Teeknikaalii waa tokko dubbachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf giirboksii yookaan kaambiyoon isaa awutomaatikiidha. Akkuma makiinaa xiqqoo jechuudha. Warra legzheriyees jedhamu keessatti kaataagoraayiz gochuu dandeenya. Lammaffaa maal inni suspension systemiin kan amma konkolaataa biraa irratti baalastiraa akka kana argitu kun qilleensaan kan hojjetu jechuudha. Sun mijataadha yookaan immoo comfortable jenna. Speedii illee gaafa deemu yookaan si'aayinaan gaafa deemu namatti akka hin beekamne fedhamee keessumaayyuu baasii kaataagorii low floor yookaan immoo baasii hojjaan isaanii lafatti gadi dhiyaate jechuudha. Isaan keessatti kan dhiyaatu 300 fudhateeti kan inni tajaajila eegale jechuudha. Sanaan gaafa hojii eegallu uummata biratti yookaan tajaajilamtoota biratti fudhatama argatee hojii hojjechaa jira jechuudha. Gama biraatiin jijjiiramni hedduutu jira. Uummanni yeroodhaa gara yerootti itti amanamummaa yookaan immoo naaf dhufa jechuudha. Public transportii kana gaafa ulaagaa baasnuuf inni tokko argama isaaniiti accessible namni argachuu hin danda'u iddoo fedhetti argachuu qofa utuu hin taane immoo eenyu fa'i kan argachuu danda'u eenyu fa'iif tajaajila kenna nama fayyaa yookaan immoo humna qabu duwwaa utuu hin taane namoota qaama isaanii miidhamaa namoota umuriidhaan buleeyyii namoota dubartoota ulfaa kana kanaaf illee jechuudha itti yaadamee kan qophaa'e jechuudha iddoo teessuma mataa isaanii akka isaan argatan sanatu jira. Kanaaf jijjiirama fideera. Gara fuulduraatti immoo teeknooloojii jijjiiran ammayyaarra jiran itti fayyadamuudhaan tajaajilli kun fudhatama qabeessa akka inni ta'u irratti hojjechaa jirra. Qaama miidhamtootaa fi haala ta'uun kan baasiin keessan kun tajaajilaa jirudha. Kun kan yeroon barbaadudha dirqamasi. Kanaaf amma istaandaardii siitii baasii keessanitti hundumtuu siitii baasiin keessan qaama miidhamtoonni rakkina tokko malee baasii isaan irratti kallattii isaan itti galanii ba'an sun mijataadha hundumarrattu baasii hundumarrattu. Shaggar yeroo ammaa baasii tajaajila baasii uummataa kan kennu yookaan immoo low floor kanan sila jedhe 300 qaba. 300 kun sanaaf kan sana kan of keessaa qaban keessattuu wiilcheerii warri wiilcheeriidhaan deeman kan wiilcheeriidhaan ittiin galan sana qofa utuu hin taane warra double deck kan jennu baasii 50tu jira magaalaa kana keessa 25 kan Ambassaa Siitii baasiidha 25 kan keenya sun hundumti isaallee kana qaba jechuudha. Sana wiilcheeriidhaan warra galan akkaataatti wiilcheeriidhaan isaan galan sanaaf mijataadha. Sanaan gaafa galan jedhan immoo iddoo isaaniif qophaa'e jechuudha. Isaaniif qophaa'ee dhaqanii kan ta'an yoo xiqqaate baasii tokko keessatti teessumni 6-8tti isaaniif kan qophaa'edha jechuudha. Yeroo baay'ee garuu kun hojii yeroo inni hin oolamne nullee supervisionii garaagaraatiin ilaalla. Yeroo dargaggoonni iddoo sanarra ta'anii kanaaf hubannoo uumuun ammallee akka nurraaf eegamu ibsuun barbaada. Galatoomii. Mee asuma wajjin wal qabatee ammas erga kaastee teessoo meeqa qaba
siiti baasiin keessan kun haga tokkotti kan lamaan isaa dabil deekiin jira. Normaan sun illee jira. Yoo isa normaalii ta'e namoota meeqa al tokkoon keessummeessuu danda'a, keessoo meeqa qaba. Yoo dabil deekii ta'e immoo namoota meeqa keessummeessuu danda'a. Akkaataan maybe itti fayyadama siiti beltii keessanii keessumaa dabil deekii hojii wal qabatee mee maal fakkaata? Kun seeftii hojii wal qabata waan ta'eef mee galatame. Istaandardiin baasii keenya jalqabuma gaafa baasiin kun utuu oomishamin Itoophiyaan Standard Agency kan jedhu istaandardii isaan waliin hojjenne isa booda immoo technical specificationiin qophaa'ee baasiin tokko express baasiin sun nama 70 kan inni fe'u. Sana jechuun teessumaan nama 40 ijaajjiidhaan immoo nama 30 jechuudha. Double deckiin aga nama 90tti jechuudha. Kan inni fe'uu danda'u akkaataa kanaan akkaataan tolfama yookaan immoo baasiin kun itti hojjetaman jechuudha. Okay, galatoomi. Egaa haala qabatamaa irra jiramuun maybe fedhiiniif dhiyeessiin keessan duwwaa miti walumaa gala siiti baasiin magaalaa Finfinnee keessatti fedhiif dhiyeessiin maal fakkaata? Maybe achirratti hundooftanii yookaan karoora maalii qabdu gara fuulduraatti maaltu jira maaltu yaadamee jira? Fedhiif dhiyeessiin tajaajila geejjiba magaalaa keenyaa yaa hunduma biratti beekamaadha jechuudha. Fedhiin guddaadha. Dhiyeessiin immoo hanqata jechuudha. Nuti immoo waggaa 6 fuuldura kan hundoofne baasii 325 akkasuma kan barattootaa immoo baasii 100 kan tajaajila kennaa jirru. Ambassaan illee akkuma kana baasii naannoo baasii 1,000 jira isaan birallee. Ammallee ga'aa miti. Magaalaa kanaaf gara baasii 3,000tu qophaa'uu qaba jedhameeti qorannoo garaagaraatiin kan ibsamu. Sun ta'uu waan dhiiseef yeroo baay'ee hiriirri hin mul'ata magaalaa keessatti. Haa ta'uyyuuti malee nuti immoo tajaajila kana dabnee sarara tajaajila irratti laannuu irratti uummata kaasuudhaa fi humna qabnu hundumaatiin gallee hojjenne jechuudha. Keessattuu yeroo baasiin barattootallee galanii tajaajila kana kennan hin argama. Sana qobaatu hin taane bulchiinsi magaalaa Finfinnees baasii warra high floor warra ta'an kana warra lafarraa ol ka'aa baasii warra kutaa biyyaa tajaajilan kana gara 500 kan ta'an akka isaan tajaajila uummataa kennaniif kontraata fuudheetu jechuudha. Nutti kennee shaggar digaaf sachi jenneetu jechuudha ittiin tajaajila laachaa jirra jechuudha. Galatoomee yaada tokko akka ibsa ifa naa godhuu fi baasiiwwan waggaa 6 dura baasiiwwan 300 nutti fakkaata kan gashitanii irma sana gashitammoo sana booda gidduudhaan galchaa dhuftammoo akka progresii inni itti dabalachuudhaaf maaliif ansi gaafadhe fedhiin uummataa kun yeroo sanas akkasuma fedhiin jira fedhiif dhiyeessii waliin madaalu. Waggaa 6 dura kan jalqabdan baasiiwwan sanaan hagammaatti jirtu. Fedhiin uummataa kun ammas immoo gaafa tajaajilli keessan si'ataa dhufu mijataa dhufu fedhiin uummataa baay'eellee dabalaa dhufa waan ta'eef fedhii uummataa kana guutuudhaaf mee hammam qophiidha hammas baasiiwwan biraa dabaluudhaaf waan karoorfamee jira maaltu jiraadha. Ebii warra digaaf saceetti kana waan irratti kaasnu jira amma. Galatoomi maaliif kana kaase akkuma sila jenne fedhiidhaaf dhiyeessiin wanta waliin ginneef furmaata yeroo kan fakkaatu laachuu waan irra jiruuf baasonni kun dhufanii akka tajaajila kennan taasifame. Kana malee garuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii bal'aa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf amma baasiin 110 kan Anbassaa jechuudha. Torban muraasa gidduutti jechuudha. Almost Jibuutii ga'aniiru. Alatti kan oomishaman sadarkaa addunyaatiin jechuudha. Baasii baay'ee mijataa ta'an galaa jiru. Kana qofa utuu hin taane shaggariif baasiin 200 akka bitamu bulchiinsi magaalaa almost haal duree hundaa fixe kontraata agrimentiin waliif mallattaa'ee jira jechuudha. Innis ji'a 3-4 booda baasiin 200 haaraan hin gala jechuudha. Shaggar digaaf sacii kana kan kaastee jira. Amma dhimma naamusaa dhimmoota naamusa konkolaachistoota wajjin kan wal qabatuun yaadota hawaasa keessatti jedhamantti jiru. Hawaasni komii qaba shaggar irraati.
bakka wayii tokkotti bakka leenjiitti waa'ee naamusaa kaasneetu mari'achaa jirruuti. Yeroo baay'ee akka fakkeenyaatti konkolaachistoonni shaggar jedhamaniitu warra naamusa badaa qabaniin fakkeenya isin kaasaniin argeera. Shaggar konkolaachistoota shaggar jedhanii kaasanii konkolaachistoota duwwaa miti warrallee deeggarsa kennanillee kaasanii keessumattuu anillee waan qabatamaan beeku garuu warra digaafsa ciittanii hidhanii dhufan kana achirratti rakkoo naamusa guddaatu jira. Sun immoo nageenya wajjin wal qabata, nageenya tiraafikaa wajjin wal qabata. Mee kana akkamitti furmaatatti kennuuf yaaddammoo hirrangeenya qorannoodhaan rakkoon kun akka jiru maal jettu si waa'ee kana? Tole galatoomii Dirribaa gaaffii baay'ee barbaachisaadha kanatti kaaste. Akkuma jenne tajaajilli baasii geejjiba magaalaaf kan kutaa biyyaa amalli isaanii adda. Tajaajila geejjiba uummataa iyyuu haa ta'u malee warri keessattuu digaafsa ciikun kutaa biyyaa warra tajaajilaa turan keessattuu yeroo koovidiin akka haaraatti jalqabe babal'achaa ture sana geejjibni kutaa biyyaa gaafa inni adda citu rakkoo magaalaa kana keessaa furuudhaaf jechatu gara kanatti seenamee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan kana leenjisanii gara tajaajila baasii geejjiba baasii magaalaatti fiduun yeroo mataa isaatii fudhata ture dafameeti kan itti galame. Isaanni sun amala isaan qaban al tokkicha namoota fe'uu kan addanaa ka'an laaqanaaf yoo dhaabbatan sanaan booda iddoo magaalaa barbaadan sana seenu jechuudha. Inni kun garuu deddeebii qaba. Guyyaatti nama hedduudha kan argamu. Kanaaf amalli isaanii adda ture jechuudha. Gara jalqabaatti baay'ee rakkisaa ture. Yeroodhaa gara yerootti garuu hojiin irratti hojjetameera. Leenjii bal'aa laannee waajjira tiraafikaa magaalaa Finfinnee wajjiniin akkaataatti tajaajilli geejjiba magaalaa baasii magaalaa kennamu isaaniif leenjii laanneerra jechuudha. Isaan qofallee utuu hin taane warri maallaqa sassaaban kunillee atattamaan kan dafnee isaaniin qicirriin isaanii raawwatame asitti finne waan ta'eef yeroodhaa gara yerootti akkuma afaan Ingiliffaatiin customer is always right jedhu. Maalinni maamilli yeroo kamillee sirriidha. Gaaffii inni maamilli gaafatu sirriidha. Nutu sanatti of qopheessuu qaba jechuudha. Fedhiin isaanii yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuu qaba. Fakkeenyaaf konkolaataa isaa ittiin deeman qulqullinni isaa eegamuu qaba. Akkaataan itti oofan, akkaataa itti sochoosan sana hundumaa gaafa isaan dhiyeessan jechuudha. Akkaataa ammayyaa duukaa of ijaaranii tajaajila kana kennuun barbaachisaa waan ta'eef isaan sana qofa utuu hin taane warruma dura jiran kanaafillee jechuudha. Konkolaachistoota kanaafi al tokko tokko magaalaa keessatti balaa baay'ee nama rifaasisu ta'a. Keessattuu dafa wal qixxaataa keessatti magaalaa keessatti mudannoo hedduutu jira jechuudha. Qabeenya baay'een yeroo inni manca'utu argama. Lubbuun namoota beekama. Fakkeenyaaf artistii beekamaan baasii keenyaan konkolaachisaa baasii keenyaan yeroo inni itti lubbuun isaa darbeetu jira. Sana hojii bal'aa barbaada jechuudha. Al tokkicha kennitee wanta dhaabattu utuu hin taane yeroodhaa gara yerootti haalota isaan keessa jiran kana ilaalte jechuudha. Qayyabannaa garaagaraa gootee leenjiin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf komii jiru kana jechuudha. Komii maamilli kamillee kaasu akka nama tajaajila kennu tokkootti maamilli yoomiyyuu sirriidha inneetu of fooyyessuudhaaf qophiidha jechuudha. Gaaffii nama si gaafadhee kana nama biraa qaama biraa gaafadheen ture kanaan duratti keessumattuu qaamni wayii tokko namni wayii tokko kan naa deebise miseensuma keessan ta'etu warra digaafsa cii kana wajjin wal qabatee maaliif naamusa jara kana irratti hojjechuu maaliif dadhabdan jedhee gaaffii dhiyeesseef hin ture. Jar to'annoo keenyaan ala kallattiidhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gaafatamummaan isaanii kan jedhu deebii akkanii naa deebise. Balleessaa isaan balleessaniif gaariis hojjetan komatamanis dhimmi isaanii warra digaafsa cii kun bulchiinsa isaanii hundumtuu isin jala moo isin jala miti? Bulchiinsi isaanii nutu bulchaa. Sarara nutu kennaafi lafa hanqinni jirutti iddoodhaa gara iddootti jijjiiree kan isaaniin bobbaasnu kan to'atu nuti. Yoo isaan amala addaa fakkeenyaaf contractual agreementiin yeroo sana seename baay'ee siiriyeesiidha. Yeroo isaan amma daandii irraa ba'anii dhokachuun kun miliquun kun hin jira. Yeroo dheeraadhaaf
tajaajila tuun kennin jechuudha. Ganamaaf galgala duwwaa fedhiin tajaajila kennuu mul'isiisuun kun tureera. Garuu waan nama dhibu hundi isaanii akka kiraateriyaa tokkotti GPS akka install godhanii dhufanidha kan ta'e. Kanaaf control roomii qabna. Gaafa inni konkolaataan kun sarara keessaa ba'u sa'aatii meeqaaf ba'e kan jedhullee kana hin to'anne jechuudha. Walumaa gala teekinooloojii illee fayyadamnee humna namaa gaas bobbaasneeti kan nuyi to'annu. Kanaaf to'annoon isaanii dhibbaa dhibbatti nu jala gaafa hin jedhu kophaa keenyatu hin taane haayiraarkiidhaan jechuudha. Gararraa bulchiisa magaalaatti haga nu bira ga'utti tiraanspoortii biiroo wajjin illee jechuudha. Waliin taaneeti kan nu hojjennu garuu opereeshiniin isaa dhibbaa dhibba nuti jechuudha kan shaggarii kan opereet godhu. Okay, egaa komiin kun namni kan komii kana kaasu actually jijjiiramni waan jiruuf namooti itti fayyadama baasii sitii baasii kanatti waan baraa dhufaniif maaliif faayidaa isaa waan arganiif garuu immoo gara keessan dhufan kana caalaa akka fooyya'u waan barbaadaniif keessumattuu konkolaachisaa wajjin wal qabatee akkasumas warra deeggarsa kennan gargaartota wajjin yookaan asnaagaajii warra jennu sana wajjin wal qabatee namoota baay'ee wajjin wal quunnamtii godhu konkolaachisaa wajjin walii isaanii wal quunnamtii godhu dhaabbata wajjin akkasumas qaamota seektara kanarra jiran hundumaa wajjin wal quunnamtii qabu. Akkaataa isaan kominikeet godhan illee akkaataa isaan itti waliin haasa'an illee naamusa mataasaa barbaada. Kanaaf achirratti egaa yaa'u inni hojjenna jetteetta. Mee gara dhumaa keessa yaada walumaa gala mee chaalenjiiwwan maaltu jiru? Egaa faayidaan geejjiba uummataa kana guddisuun namni akka maleeffatu gochuun faayidaansa walgaaffii hin qabu faayidaa baay'ee qaba. Akka barbaadameen saffisaan guddisuu garuu biyyatti namni akka baru gochuudhaaf chaalenjiiwwan si mudatan maaltu jiru? Okay, galatoomi gaaffii baay'ee murteessaadhaan namatti kaaste. Baasii magaalaa kana opereet gochuun chaalenjii gama lamaan kaasuun barbaada. Tokko gama dhiyeessii baasii kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri an lakkoofsa duraan kaasisuun baasiin gara 425 sun suphiinsi isaanii humna mataa keenyaatiin isaan kana suphitee guyyaadhaa gara guyyaatti jechuudha. Yaa'u ati ogeessa awutoomotiivii waan ta'eef hin hubattaa. Sadarkaan suphiinsi mataan isaallee kaataagorii mataa isaatii sana qaba. Sana hundumaa kana to'attee ispeer paartii barbaachisu kana dhiyeessitee iddootti eegdee lakkoofsi utuu hin mixxiqin jechuudha. Maaliif maamilli har'a tajaajila keenya argate borillee sa'aatii wal fakkaataatti waan nu eeggatuuf jechuudha. Isaan irratti hojjetamuun waan qabuuf dhiyeessii irratti chaalenjiin nu mudata jechuudha. Keessattuu gama ispeer paartii bittaa hardi karansii kana fa'aa wajjiniin wal qabate jechuudha. Ispeer paartii jeniwun ta'e oriijinaal ta'e argachuun baay'inaaf kwaalitii barbaachisuun jechuudha. Inni chaalenjii mataa isaatii qaba. Lammata irratti opereeshinii irratti yookaan immoo baasii kana bobbaasuu irratti jechuudha. Nuti amma gara sarara 94 akkas qabna shaggar jechuudha. Digaaf sacii kana dabalatee sararri 94 arfan kan amma kontirool gochuuf nama si barbaachisa jechuudha. Nama duwwaadhaan immoo kana gochuu hin dandeessu. Teekinooloojii si barbaachisa jechuudha. Dura humnuma namaatiin maanuwaaliidha kana kan opereet gochaa turre. Sanarratti illee konkolaattonni yeroo isaan sararraa ba'anii iddoo biraa miliqan dhimma dhuunfaa isaanii yeroo isaan ittiin tajaajila uummataa dhiisanii daandii irraa ba'an waan akkasii kanatu nu mudachaa ture. Kun chaalenjii guddaadha dheen kaasuu barbaada. Amma opereeshinii kana jechuudha filiit manaajimentii humna keessaatiin jechuudha itti fayyadamne teekinooloojiidhaan eessa akka jiru spiidii maaliitiin akka socho'aa jiru daandii kamirra akka jiru kana to'achuu dandeenyeerra. Inni biraan qabeenyuma dhaabbatichaallee kana to'achuun mataan isaa jechuudha. Qabeenya salphaa miti sana to'achuun chaalenjiidha. Kanaaf ga'umsaaf qophii barbaachisaa ta'e barbaada jechuudha dhaabbata opereetira tokkoof. Gaaffii koo gara xumuraatti fidaatiin jira. Mee walumaa galatti carraama kanaan erga itti fayyadamtoota baasii keessaniifis haa ta'u qaama biraafis haa ta'u ergaa qabdu yoo jiraatte ergaa gabaabduu qabaatte. Akkasumas jiraattota bulchiisa magaalaa Finfinnee tajaajila geejjiba baasii fayyadaman baay'een isaanii maamiltoota keenya jedheen kanan yaadu. Almost waggaa 6 walii wajjiniin jirra.
ammas haala fooyya'aa ta'een bara dhuftutti jechuudha. Kenniinsa tajaajila fooyya'aa ta'een amala fooyya'aa ta'een maamiltoota keenyaaf tajaajila gaarii laannaa waan waliin turtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Okay, baay'ee galatoomne. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa qopheessinee kan isin dhiyeessine an Dirribii Haayiluu akkasumas keessummaa koo itti gaafatamaa ittaanaa City Baasii Shaggar wajjin akkasumas teknishaanota kaameraamaanota warra FIB wajjin taanee isin dhiyeessineerra. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kan kutaa tokkoffaa asumarratti goolabama. Torbee har'aa sagantaa kutaa lammaffaatiin dhimmoota itti quufiinsa uummataa wajjin kan wal qabate akkasumas teknooloojii Shaggar Baasii fayyadamu wajjin wal qabate yaada haaraa ta'an qabannee isin dhiyeessina. Haga sanatti sagantaawwan FIB biroon itti fufuu ulfaadhaa galatooma torbee nagaa isiniif haa ta'u.